Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Ashama akkam jirtu hordoftoota BBC Afaan Oromoo sagantaan keenya kamisaa eegaleera. Hooggantoonni Tigraay barreessaa olaanaa UN'if xalayaa barreessan. Ogeeyyiin fayyaa hospitaala Aayidar immoo guyyaatti hangi nama 6 du'aa jira jedhu. Godina Booranaa aanaa Taltalleetti dargaggoota horiin jalaa dhumee ofiin lafa qotanii fi waan waajirri qonnaa jedhu. Horiin lafaan qotan miliyoona irra dhumatee jennaan shaashaan akka wal xaxamanne bakka seer qotee bakka akkas yoona qonni bakka qonnallee qotachaatu awlaallee qotaatu. Akka lakkoofsa Itoophiyaa hagayya bara 2008 magaalaa Dambidollootti harmeen waraana Itoophiyaan reeffa mucaa isaaniirra teessifaman maal keessa darban odeessaalee biroos qabna. Angalaanaa Balay nu waliin tura. Hoogganoonni TPLF xalayaa banaa barreessaa olaanaa dhaabbata biyyoota gamtoomaniif erganiin uggurrii fi danqaaleen Tigraay irra kaahamanii jiran yoo guutummaatti ka'uu baatan filannoo biraan ugguricha cabsuuf akka dirqaman beeksisan. Haaldureewwan lafa kaahan yoo guutaman lafa naannoo Affaar keessatti qabatan keessaa guutummaatti akka ba'an beeksisaniiru. Gama kaaniin hospitaala riferaalaa Aayidar kan magaalaa Maqalee keessa jiru keessa hanqinni qorichaa fi wantoota sasalphoo hammaachuun guyyaatti namni salphaatti fayyuu danda'u haga 6 du'aa jira jedhu Firaafolii Dhugaasaa dabaltee isinitti himti. TPLF kan amma bulchiinsa Tigraay harkaa qabuu fi paarlaamaa Itoophiyaan dhaaba shororkeessaa jedhamee labsame xalayaa banaa barreessaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Gutaareziif ergeen waraanni kaaba Itoophiyaa karaa nagaa xumura kan argatu uggurri Tigraay irra kaa'ame gaafa guutummaatti ka'uu fi deeggarsi namoomaa danqaa malee dhiyaachuu yeroo itti fufu ta'uu ibse. Humnoonni Tigraay naannolee Affaar to'atan muraasa keessaa ba'uu isaanii xalayaan kun eeree guutummaa guututti ba'uuf garuu adeemsi deeggarsi namoomaa hin daangeffamne diriirfamuu fi tajaajilli bu'uuraalee misoomaa addaan citan deebi'uu dabalatee haaldureewwan kaa'eera. Haalli qabatamaa amma jiru kan itti fufuu fi biyya Itoophiyaa balaa irraa baraaruuf gahaadha jedhanii fudhachuun dogoggora kan jedhu xalayaan kun hubannaan kun biyyattii balaa kan biraatti galcha jechuun akeekkachiiseera. Tibba kanaa waliigaltee dhukaasa dhaabuun dhiyeessii deeggarsa namoomaaf labsame hordofee TPLF naannoo Affaar keessaa lafa qabatee ture Ereptii jedhamu gadhiisee baheera. TPLF humnoota isaa daangaa naannichaan alatti naannolee akka Affaar keessa kan qubachiisee jiruuf balaarraa of ittisuuf akka ta'e eereera. TPLF naannoo Affaar gadhiisee ba'uu akka danda'u akeeki kun kan ta'u garuu deeggarsi namoomaa uummata Tigraayiif murteessaa ta'e qaqqabsiisuuf daandiiwwan amansiisaan jiraachuun adeemsi hojii deeggarsa namoomaa hin daangoofne kan yeroo fi haala gahaa ta'een ittiin dhiyaachuu danda'u yoo diriirfame jedheera. Uggura sukkanneessaa Tigraay irra jiru ka'uunis haalduree TPLF humnoota isaa Affaarii guutummaatti baasuuf kaa'e keessaa tokkodha. Uggurri deeggarsa namoomaa fi tajaajiloota bu'uuraa akka ibsaa, teleekoomii fi baankii uummata Tigraay irra kaa'ame naannicha keessatti uummata hedduu kallattiinis ta'e al-kallattiin du'aaf saaxileera jechuun haalli Tigraayin gaannama lafarraa godhe ittiin jedhe akka jijjiiramuu qabu barreessaan olaanaa UN Antooniyoo Guteeraas akka hubatan gaafateera. Fedhiin isaanii waraanichi karaa nagaa akka xumuramu ta'us kunneen atattamatti hin sirratan taanaan uummanni keenya yeroo dhumu callifnee hin ilaallu jedheera. Daandileen karaa nagaa akkuma cufamanitti kan itti fufan taanaan filannoowwan biroo uggura Tigraayin gaannama lafarraa taasise cabsuu dandeessisan akka barbaadu beeksise. Antooniyoo Guteeraas aangoo qaban fayyadamanii Itoophiyaan ammas gaaga'amaa fi dhangala'uu dhiigaatti galuurraa akka baraaranis TPLF gaafateera. Gama biraan naannoo Tigraay magaalaa Maqaleetti hospitaalli riferaalaa Aayidar sadarkaa guyyaatti reeffa 4 hanga 6 gaggeessuurra akka ga'eeru BBCtti himameera. Sababa hanqina qorichaa fi tajaajila fayyaan namoota lubbuun darban keessaa ogeessoti fayyaa hospitaalichaa akka jiranis ibsameera. Hoogganaan tajaajilaa narsii hospitaalichaa Teedroos Kaasaay BBCtti himeera. Hada amat dhimma mulu bamulu waggaa tokko darbeef baajata malee hojjechaa jirra. Yeroo ammaatti dandeettii 130 ta'uun tajaajila kennaa jirra. Kuusaan qorichaa keenya gara 110tti hir'ateera. Qorichi hospitaala keenyaaf kenname torban 2 keessatti dhume. Ji'oota 2 kana keessatti narsoota 2tu nu jalaa du'e. Fayyuu ni danda'u ture. Garuu qoricha argachuu hin dandeenye. Meeshaan MRI waan hin hojjenneefis qorannoo gaggeessuun hin danda'amne.
Inni lammataa ammoo qorichi isa barbaachisu hospitaala kana waan hin jirreef waayila keenya dhabnedha. Amma guyyaatti reeffi 4 darbeeyyuu 6 hospitaala kana keessaa ni ba'a. Kana dura garuu guyyaa 2 yookiin 3tti reeffa tokko qofatu ba'aa ture. Godina Booranaa aanaa Taltallee keessatti dargaggoonni maatiin isaanii hongee hammaataan horiin isaanii guutummaatti jalaa dhuman waan lafatti qotatan dhabnaan wal camadanii qotuu eegalan. Dargaggoon ganna 25 tokko lafa maatii isaaf ollaa isaa hiriyoota isaa waliin akka sangaatti wal camadanii qotuu BBC'tti hime. Turaa bobbaadha. Aanaa Taltallee ganduree dandee. Isinii warri yeroo waan ittiin qottan dhabdanii walii qabdanii yeroo qottan ka viidiyoo waraabame. Warrumaa karaa guyyaa'utti gisamnu lakkotu jiru waraabee gadhiisu yaayyo. Namaan qotuu turtanii maaliif akkas ta'e? Sababuun bonaati bakka horiin lafaan qotan muluun irra dhumatee bakka sababuun bonaa kanaaf nollee horiin dhumatennaan walii qotuu yaalii go. Horii hedduu sin jalaa dhume? Horiin akka wala dhumate horiin hin dhiyaatu lakke ogeessaa beekamala gaafdee ogeessillee fudhatee onnee deebi'uu ogeessaa beekamala horiin gadi dhiyaatu lakke herreega nagas hin beeku duuf. Kan dur ittiin qottan hunduu sin jalaa dhumate? Sun dhabne naan bakka Iddumaan bakka nama shaashaniin akka wal xaxamanne bakka seera qotiyootiin bakka akkas yoone boqonne bakka kennallee qotachaatu ollaallee qotaatu. Ollaan keessanoo akkanumatti qotaa moo maaliin qotachaa jira ollaanoo? Ollaallee bakka nulan qonnannaan bakka ollaallee omollaa haala irrumiyaane bakka otoon hin jirtu hin binneerullee bakka ollaa haala irrumiyaane sama qonnaaf. Umurii gar 25 namee waliin qotu jiru umurii 25 akkas 25. Kanaaf dargaggeeyyiidhuma naannoo san jirtantu walitti dhufee akka qotiyyootti lafa qotaa jira jechuudha. Dargaggeessan waliin qotuu jiru. Jaarsi tokkollaa nufee jira jaarsi tokkollaa akka nufee jira. Hoogganaan waajjira qonnaa aanaa Taltallee obbo Biraanuu Amaara wanti miidiyaa hawaasaa irratti gadhiifamee fi dargaggoonni akka sangaatti wal camadanii qotuun dhugaa ta'uu mirkaneessaniiru. Sababa hongeen rakkoo qaqqabee fi rakkoo qonnaan bultoota furuuf waan hojjechaa jiranii fi humna isaaniin ol waan ta'e irratti BBC waliin turtii taasisaniiru. Wanti sun dhugaadha garuu akkas hin bal'atu maal sitti fakkaate ijoolluma oobruu naannoo qayeetti dhiyaatu. Obruu qayeetti dhiyaatu ijoolleen maali sangaan nurra dhumeera maaliif akkasiin goonu jedhaniitiin iddoo bal'aan jiru garuu ijoolluma dargaggeessa fi namni akka obruu akka nama lama jechuudha. Garuu rakkoon jira rakkoon isa qabataman bal'inaan jira lafti horiin dhumateera namni immoo humnaan namni horii qabu jira ka horii gabbisee alfati jira inni immoo maatii isaa duraan qotee kan ofi xumuratu malee kaan hin kennu. Argitee akka namni illee ilaalee xiyyeeffannaa kennee fi deeggarsi akka godhamuuf jedhameeti ganda 24 qabnaa kan tokko keessatti obruu nama lama irratti fuula dheeruun deemne akka shaakallitti wali godhee akkasitti yeroo isaan qotan arginaan ijoollee fuutee miidiyaan gallakkifte. Aanaa keessan keessa amma roobni roobuu jiraami? Roobni jira walfaan roobaa jiru malee roobni jira amma lafti jira fiqaatu hin taa'amma. Bakka roobni jiru kanatti uummati horiitti laf dur qotatu ka qabuuf kan hin qabne way adda baastanii beektu sin. Uummata nama horiidha du'e hin qabna nama horiin du'e abbaa waraaniin jira garuu horiin du'e sun immoo horii horsiisee bulaata malee hundi isaa horii qonnaan bulaa miti warra qonnaan bulaa qofa kan qotiyyoo lafaan qotu dhabee ragaa isaa addaan baafannee hin qabnu. Kanaaf amma lafti jiidhee namni facaasuudhaaf yaalaa jira. Lafti jiidhee namni muraasni immoo waan lafaan qotu dhabee wal eegachuun jira wal kadhachuun inni kaan immoo kan qotu muradhe siif kennaidha. Tiraakteriin jira immoo tiraakteriin qarshii barbaada. Uummatni immoo hawaasii yeroo kanatti sanyii waan qabu sanyiin bitisa sanyiin sunu achiin jiru waan ta'eef kaan immoo waan qabu ofii jireessa waan ta'eef deebisee sangalle bitee yookaan sangaa bituu baatu tiraakteraan kiraa qochisiisuu fi humna hin qabu. Akka manaan jettanitti hanqinni sanyii filatamaan jira dabalataan immoo waan ittiin lafa qotan abbaan warraa hedduun hin qabu roobni immoo roobaa jira kanaaf akka jalaan baane isin maal gochaa jirtu. Gam mootummaan jennaan dhiyaatee sanyiin qamadii kuntaala 1,400 afurii dhufeetiin uummataaf hirameera. Sanyii qamadii kennineefirra. Tole. Gama biraatiin immoo xaa'oo kuntaala 1,400 ga'u kuntaala finnee xaa'oo tolaan kennameefira. Sanyiin liqiin kennameefi xaa'oon immoo tolaan kennameefira. Wanni ittiin qotanoo. Wanni ittiin qotamu uummatuma awweer goonee namni sangaa tokko qabu har'a kan qotatee boora kenni oola deeggaru kallattii kaa'uun ala harkallee natti inni qotu. Kaan immoo laf duraan bullaa ta'ee kaa'umaan qabne otoo mukallee irra harkisee sanyii argannaan lafa dha'u qabaa akka lafti agabuun bulle innis hubannoo kennu alatti humna aanaatiin lafa nama qotu jechuun hektaara baay'ee qonna hin danda'amu waan ta'eef suni gama mootummaa gama inni ijoo mootummaan iyyachuu malee
fala biraa kennee fi qotuu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf waamicha gochaa jirtu jechuudha qaamolee kanarratti deeggaruu danda'a. Hoogganaan buusaa gonofaa Oromiyaa obbo Mustafaa Kadir torban lama dura BBC waliin gaaffiif deebii taasisaniin hongee hamaa kutaalee Oromiyaaf Somaalee rukuteen Booranatti qofa horiin walakkaa miiliyoonaa ta'uu dhumuu himanii turan. Dhaggeeffattoota gidduutti immoo odeessaalee gaggabaaboo muraasa hoogganoonni dhaaba Baaldiraas Dimookiraasii Dhugaaf obbo Iskindir Naggaaf waahillan isaanii guyyaa kaleessaa magaalaa Arbaa Mincitti to'atamanii turan har'a gadhiifaman. Manchester United leenjisaa Ajax ka ture Erik ten Hag leenjisaa haarawaa gochuun muude namni lammii Dach umurii ganna 52 barri dorgommii kun yeroo xumuramutti leenjisaa United amma Ralf Rangnick bakka bu'uun waggaa 3f kilabicha leenjisa. Odeessa keenya ka xumuraan hagayya bara 2008 keessa magaalaa Dambidollootti haadha ijoollee 4 ka turan adde Taaddaluu Tamaam ilmi isaanii hojii dhiisee maatii gargaaraa ture humnoota nageenyaa mootummaan jalaa ajjeefame. Haayiluu Efreem daandii irratti erga ajjeefamee booda harmeen kun reeffa ilma isaanii kanarra akka ta'aniif dirqisiifamanii turan. Taatee kun ta'ee waggaa 7 booda adde Taaddaluun guyyaa sana maal akka uumamee fi rakkoo maatiin isaanii waggoota darban keessa bahan BBC'tti himaniiru maatii olaanaatu dubbise. Girgiriin katamaa kana keessa ga'ee wayii ta'etu achumaanitu mana keessa ta'aa jirutu hojii olayyuutiin akka ijoolleedhaan sakkaayyuu tapha dhaqeen beeku hojii hojjetaa haadha isaatiif jedhee abbaan qabu wanumaa wajjin jiraata isaaf jedheetu barumsa isaa kutaa 9 baratu dhiisee hojiitu hojjetu guyyaa tokko duwwaa mana keessa oole guyyaa laguu jedhan san ammuma gaafa wajji jedhamu gadi ba'u. Amma kanaanii dhukaasii gurguddaan ta'e achumaanii gaafa xinnoo tureen iyyuu mana namaatti baqadheen gaafanii deebi'ee gara balbalanii gad deebisa jedhu mucaan xinnoo tokko fiigaa dhufeen boggeetu du'eenaan jedhe mana barumsaatii Haayiluu jedhu safarri immoo boggee jedhee waama. Achumaanii gaafanii fiigaama iyyaama qophaa koo fiigaa dhaqu mucaan boleettii isaa durbaa tokko fiiddee darbitee dhattee reeffarra dhaabbatte. Gaafa reeffarra dhaabbatu inni immoo fiigachaan lama ta'anii dhufanii qabeetti qabanii gaafa isaanitti qababbalatanii iji kazzaa fiigee dura goreetan maal gaa gooftaa koonni du'e kan kooti jedhanii miila isaa qabate gidduu kanatti reeffarra na teessisanii achumaanii seefayyaa isa du'aa dhiisee seefayyaa gara mana namaatti godhate. Ta'e irra taa'isiin jedhanii? Eeyyee. Maaliif irra taa'isiin jedhan? Maalan beekan mucaadhaa qabaa gidduu kanatti isatti qababbalannaa ishee gidduun goremni cinaacha koo kana dha'ee reeffarra ganna teessise. Achumaanii namni tokko argitaas gabbaa'ee dhufee reeffa lafaa fuudhee gaafa lafaa fuudhanii immoo hospitaalatti geessineedhaan hospitaala gaafa geessuuf kaane akka asfaaltiitti ol baafnu. Dhukaasii takka gurrii namaan dhageenye tokko gadhiifame namni reeffa lafa kaayee karaa baqate. Achumaan deebinee manatti fuunee gallee mucaa geggeessine jechuudha. Tole isin erga mucaan keessan ajjeefamee harmeen kun waggaa 6 kana keessa maal keessan jira jettanii uummatatti himtoo rakkoon keessa jirtan eega mucaan keessan ajjeefamee as. Ani ergee mucaan koo ajjeefame mucaa koo akka inni abdadu ani akka abbaa kootiitti akka abbaa manaa kootiitti akka ilma isa jabaatti akka gurguddaa kootiitti ni ilaala. Ani waan tokko hin qabu ilma koo malee. Ani dubartii haadha hiyyeessaa abbaa manaa hin qabneedha. Mootummaan waan tokko kan maal taate jedhee nan gaafannee waan tokkos naaf hin goone kan na gargaare uummata waaqayyo isaanii eebbisu. Kana keessan jiraadha. Yeroo sana iyyuu waa'ee mucaa kootii dubbadhuuf immoo oro mucaa koo ajjeesan iyyuu narratti gungumaa turan. Yuunivarsiitiin Dambidolloo dhiyoo kana isin dubbisee waan isin gargaare qabaa? Yuunivarsiitiin dhiyoo kana nu waamanii waan ayyaana waggaa walaas nuu kennanii waan xinasee kana mashuu waa ittiin bitadhaa jedhanis nuu kennanii suma qaba. Dhaggeeffattoota keenya qophiin har'aaf jennee qopheessine asuma irratti xumurama. Qophii keenya har'aa akka qopheessite firaafolii dhugaa isaatii tooraan immoo simbiraan gahaa akka ture Galaanaa Balaa borru yeroo wal fakkaataa walitti deebina waan nu hordoftaniif ulfaadha horaa bulaa deebana.